harka fuunee daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya kun miidiyaa keessan qaanqee showuu torbaniin toora saatalaayitii gadhaa bilisummaa feesbuuk yuutuubiin kan isiniif dabartu qophii gingilchaati. Sagantaa guyyaa har'a qabatee kan isiniif dhiyaate kuni qaxaleen keessan Habtaamuu Lamuuti. Gingilchaan keenya har'aa marsaa 34 geenye jirra. Guyyaan har'aas wanti irraa gingilchinu waa'ee dhimma artistoota keenyaati. Kanneen sagantaa keenyaaf maamilan ta'in yoo jiraattan YouTube gubbaa dhaquudhaan qaanqee show jechuudhaan subscribe ol gochuu quba ol kaasuun waan akka dawlittis buutanii sagantaa keenya torbaniin isiniif dhiyeessinu salphaatti isin bira ga'uu danda'a. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turan afeerraa keenya yeroo hundaati. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya kanneen biyya keessaa biyya alaa dhimma sagantaa kootii ilaallatee naa barreessaa jirtan, jajjabina naa kennaa jirtan, jaalala naaf qabdan hundumaa tokko tokkoon yoon isiniif deebisuu dadhabee walitti qabeen isin galateeffachuu barbaada. Horaa bulaa naaf jiraadhaa. Ani isin malee gatii tokko hin qabu. Dhugaa keessa waan an dubbadhuuf na jaallattan. Jaalala isin naa qabdan kan ammoo dachaa na biraa qabdu. Horaa bulaa ulfaadhaa. Gaaffiin na gaafatamaa jiru gaaffii wal fakkaatu sadii. Hedduun keessan kan na gaafachaa jirtan. Tokkoffaan sagantaan kee kun guyyaa akkam akkamii darbaa? Lammaffaan saayitii meeqatti darbaa? Sadaffaan immoo torban kana gidduu kana qilleensarra hin jirtuu naan jechaa jirtan. Gaaffii sadan kana bakka dhimmi isaa ilaallatu warra carraa saatalaayitii naa kenne kanatti dabarsee jira. Gaafa isaan deebii quubsaa naa kennan isinitti himaan jedha. Ammasitti garuu obsumaanii toora feesbuukii fi yuutuubii irraa sagantaan koo torbaniin facaasaa kan isiniif dabartu daawwachuu dandeessu. Ulfaadhaa kabajaa naaf qabdaniif Waaqayyoon kabajaa isiniif haa kennu jechuun barbaada. Gingilchaa keenya marsaa 34ffaa har'aa keessatti namoota baay'eetu waa'ee dhimma artistootaa keessumatti yoo waa'ee artist Saaliyaa Saamii irratti toora waajjira gingilchaatti barreessanii Saaliyaa Saamii nuuf gingilchiinaan jechaa jirtu. Saaliyaa Saamii toora feesbuuk iseetii gubbaa dhaqee ibsa ejjennoo mataa iseetii tokko baafatteetti fuula feesbuuk iseetii irratti. Innis kana fakkaata. Garuu waan isin dagattan waan tokkotu jira. Waajjira gingilchaa keessatti barreeffama namni ibsa ejjennoo mataa isaa barreeffate irratti nama gingilche osoo hin taane waan kaleessa waan biraa haasa'anii har'am waan biraa gaafa haasa'an waan isaan kaleessa haasa'aniif har'a haasa'an kun wal dha'u irrattitu namoota gingilchina. Namoota akkasii kana gingilchina. Kanaaf Saaliyaa Saamii lafa dhaabbadhee gingilchuu wallaale. Gingilchaa gingilchuu hin danda'u. Saaliyaan Saamii ibsa ejjennoo mataa isheetii isheen lafa kaawwattee ani yeroo kanatti Dr. Abiyyi waliin dhaabbadhaa nuun jette. Sababii Dr. Abiyyi wayyaanee yookas juuntaa dhaa jiruufin Dr. Abiyyi wajjin dhaabbadhaa jette. Sababii kanaaf duukaan dhaabbadhaa, sababii kanaaf immoo duukaan dhaabbadhu wanti jiru biyya lafaarra hin jiru. Lijin kawaddadu kan nama naaminu afaan Amaariffaatiin. Kanaaf Saaliyaan tiriikii xiqqoo ishee taphachuu barbaadde turte. Ani Dr. Abiyyi gaafa isaan juntaadhaa jiran nan jaalladha, yeroo kaan immoo hin jaalladhu. Waan akkas jedhamu hin jiru. Ibsi ejjennoo Saaliyaan ani Dr. Abiyyi wajjinan dhaabbadha jettee footoo ishee maxxanfatte sanarratti gingilchaan immoo maal jedhan galata guddaa qabdaa Saaliyaa keenya jabaadhu jennaan. Maaliif rakkoon keenya maaliif Dr. Abiyyi wajjin dhaabbatta? Maaliif adda bilisummaa Oromoo wajjin dhaabbatta? Maaliif kaafaa wajjin dhaabbatta? Waan jedhamu waajjira keenya keessatti hin gingilfamu. Waan barbaadde wajjin dhaabbachuun mirga mataa keetiiti. Dhaaba barbaadde deeggaruun mootummaa barbaadde cinaa dhaabbachuun mirga mataa keetiiti. Kanaaf gingilchaan waa'ee kanarratti Saaliyaa Saamii waan gingilchuu hin qabu galatoomittiin jechuun rakkoo guddaa wanti nutti ta'e qabsoo Oromoo keessatti namoota of dhossantu qabsoo Oromoo keessatti silmii qabsoo Oromoo ta'e dhiiga qabsoo Oromoo xuuxaa jira. Warra akka Saaliyaa garuu of ba'anii bakkeetti gadi ba'anii eenyummaa isaanii beeksifatan galata argachuu qabu. Qoraattii dhoqqee keessaa ta'uurraa bilisa ta'anii ani Dr. Abiyyi wajjin dhaabbadha. Mirga mataa isaatiiti. Saaliyaan Dr. Abiyyi wajjin dhaabbachuudhaa fi xiqqaachuu arrabsamuu waan kaleessa hojjette dagatamuu hin qabu. Garuutu akka gorsaa Saaliyaa immoo ta'e waan Saaliyaa gorsu jiraate Saaliyaan yeroo hedduu Jawaar Mahammadii wajjin turte.
biyya alaa kana keessatti waltajjii Jawaar geggeessu hedduu keessatti hidhattee koonsertii geggeeffachaa turte. Atlaantaatti, DC'tti, Jarmanitti, Minisootaatti iddoo hedduu keessatti Jawaarii wajjin bobba'aa turte. Biyya keessallee Galamsoo, Baddeessaa fa'aa kana keessa Jawaarii wajjin deddeemaa turte. Namni Jawaar biratti si beeka. Erga Jawaar mana hidhaa galee ati mana hidhaa hin galle guyyaadhuma tokkoof illee taatu sila gaafa gadi baatee waa'ee Dr. Abiyyi barreessuuf jettu torban tokko durallee gadi baatee dhuma obbo Taayyee dhumatti bilbilteedha. Obbo Taayyee nagaa kootii fi nan soraadha. Animma torban dhufu kaasee Dr. Abiyyi deeggaruuf an deema garuu ilaalamma akka namni waan biraanaan hin jedhee fi Jawaar Mahammadii hiikamuu qaba jedheen barreessaa. Akka hamaatti nan hubatina yoo jetteedhuma isattaanutti immoo an Dr. Abiyyi wajjin dhaabbadhoo jette hamma Oromoo biraa galata qabdee jechuudha. Warra Jawaar deeggaran biratti jechuu kooti. Saaliyaan garuu afaan ishee keessaa kun hin baane. Waggaa hedduu Jawaarii wajjin turte. Waggaa hedduu yeroo hedduu Jawaariif haasa'aa turte. Jawaariif mormaa turte. Miidiyaa isheen irratti gadi baatee gaarummaa Jawaariin dubbatin hin jiru. Live video irratti jechuu kooti biyya alaa kana keessatti OMN irratti fundraisingin OMN waggaatti godhamaa turre nuun lafa jirru yoo namni nu gaafatan jiru. Saaliyaan garuu baatiriidhaan barbaadamtee fundraisingii OMN irratti Jawaarii wajjin walgahii wal cinaa ta'aa turte jechuudha. Erga Jawaar hidhame immoo guyyaa tokko Jawaar hiikamuu qaballee jettee dubbattee hin beektu. Har'a Dr. Abiyyi wajjin dhaabbadha jechuun see immoo Jawaarumayyuu kan iseedhaa kan jedhugaan deeggartoonni Jawaar biraa shakkii keessa galanii jechuudha. Akka kiyyatti gaa utuun Saaliyaan gorsa ta'ee akkas jedheen gorsan ture jechuudha. Utuu gorsa namaan dhageessee walitti dhufnee akka gaariitti waan akkasii irratti wajjin dubbata taate silaa torban tokko torban lama dura gadi baatee dhuma waa'ee dhuma Jawaar masmara tokko masmara lama laayifii dhuma illee gadi baatee warri mana hidhaa jiran maal biyya keessa teessee mormuu dandeessa bara. Aarsaa dhufu hundumaa artistooti biyya keessa ta'anii morman jiru. Artistooti biyya keessa ka'anii mootummaa kana mormanii sirban jiru. Hamma tokko yoo mormite dhageetti argattaa jechuudha. Kanaafi Saaliyaa Saamii ibsa ejjennoo mataa isheetii gadi baatee I'm standing with Dr. Abiy jechuun see annan galateeffadha akka kiyyatti. Baruun koo jechuudha. Nama akka kootii soraadhaa nama isa of dhoffatee jiru. Anabaa wajjinan jira. Mootummaa wajjinan jira. Biltsiginnaa wajjinan jira. Kaafaa wajjinan jira. Isiniin jedheen beeku guyyaa tokko. Nama akka kootii kana soraadhaa. Warri garuu gadi ba'anii eenyummaa isaanii beeksifatanii dubbatan suni galateeffamuu qabu. Bartan jechuudha. Eenyu akka isaa ta'an bartan jechuudha. Sababii kanaaf xiqqeessuu hin qabdan. Sababii kanaaf arrabsuu hin qabdan. Saaliyaan Dr. Abiyyi dhiiste itti gaafatamaa wayyaanee kana hojii yoo dhaabbatteeyyuu arrabsamuu hin qaban namoonni akkasii kun galateeffamuu qabu. Garuu Saaliyaan immoo Photoshopii ani bara 2018 dalagatu amma reeffuutee gadi baata. Amma waa'ee picture kanarra haasee waa'ee Saaliyaan profaayilii irra kaawwattee waa'ee kanarra haasa'uu uffatte nan qaanfadhen. Maaliif wanta kana kan dalage ana bara 2018 keessan dalage. Yeroon Dr. Abiyyi faa deeggaraa ture. Yeroon Dr. Abiyyi faa cinaa dhaabbachaa ture. Yeroon Dr. Abiyyi faa leellisaa ture kana keessa ofii kootiis dalagadheen namoota baay'eefis dalage. Warra akka caffeeraa misfaa hedduudhaaf jechuun iyyama namaa malee immoo hin dalagne. Iyyama isaatiin namoota hin dalage baay'eetu jira. Maaliif inni yemmuu sana dalage? Waay? Maaliif inni yemmuu sana Dr. Abiyyi faa cinaa dhaabbadhe? Harroo maal takkan hin dhaabbanne na godhe? Harroo maaliif isaan hin morme? Sababii isaa tokkoon isiitti hima. Dhaggeeffadhaa viidiyoo kana. ህገ መንግስቱ በፍርድ ቤት የታሰረ ሰው ግረፉ ጨለማ ቤት አስቀምጡ ይላል አይልም። መግረፍ ጨለማ ቤት ማስቀመጥ አካል ማጉደል የኛ የአሸባሪነት ተግባር ነው። የህብረተሰቡን የልማት ጥያቄ እየመለሰ መሆኑን ነው የተናገሩት። ሰላም በማሳደድ አይገኝም፣ ያብሳል ጉዳዩ። nama hidhuun nama laamsheessuun mana dukkanaa keessatti nama dararuun seera mootummaa biyyaa keessa hin jiru. Kanaaf kun hojii keenya shororkeessummaadhaan hojjetan Dr. Abiyyiin. Nama hidhuun daran wanticha baay'isa malee wanticha qabbaneessuu hin danda'u hin jiran. Yeroo kana keessan Dr. Abiyyi deeggaraa ture. Namni kun nama waaqayyooti. Namni kun nama ajjeesuutti hin amanu. Namni kun nama laamsheessuutti hin amanu. Namni kun nama dukkanaa keessatti hidhuutti hin amanu. Namni kun akka sagalee waaqayyootti biyyattii geggeessa.
akka sagalee waaqayyootti nu gaggeessa sabaaf sablammoota ija tokkoon ilaala kana booddee ilmi Oromoo mana dukkanaa keessatti hidhamu kana booddee ilmi Oromoofs ta'e sabaaf sablammiin biyyattii keessaa qeensa irraan buqqa'u kanaafan itti amane yommuu sana kanaafan footooshooppii hedduu keessaniif hojjedhe harroo maaliifan dhaabbadhe wanti na dhaabbachiisee waa'ee ajjeechaa ilma Oromoo irratti gaggeeffamaa jirudha. Waa'ee ilmi Oromoo mana hidhaa keessaa gadi beefamee bakkee keessatti ajjeefamee irbaata waraabessaa ta'uudhaaf. Waa'ee ilmi Oromoo mana dukkanaa keessatti hidhamaa jiruuf hin dhaabbadhu warra kana wajjin jedhe. No garuu kana gochuudhaan immoo Dr. Abiyyi ani Oromoodha jedhe gadi beeme. Sababii waa'ee kanaaf mormu immoo lakkii ati Oromoo miti ati nafxanyaadhaan jedhuun. No nama ani Oromoodha ofiin jedhe lakkii ati Oromoo miti jechuudhaaf aangoo maaliin qaba? Dr. Abiyyiin gadi ba'ee afaan isaatiin haasa'e. Haati koos abbaan koos bashaashaatti dhaladhee ani Oromoodha jedhe. Ani Oromoodha nama siin jedhe miti ati Oromoo jechuudhaaf eenyu ati? Waayyuu ani eenyudha? Taa'ee Oromummaa namarraa fuuchuuf. Taa'ee obbo Addisuun Araggaa Oromoo miteechuuf. Taa'ee Shimallis Oromoo miteechuuf. Injiinar Taakkaleen Oromoo miteechuuf. Ani eenyudha? Kun qabsoo dudduubatti hafaati. Waggaa meeqa guutuu kanatu qabsoo keenya dudduubatti hambise. Leencoo Lataa Oromoo miti Shaanqallaadha. Obbo Daawwidii Eertiraawiidha nama akkasiiti. Dr. Nagaasoo Gidaadaa akkasii. Kun qabsoo harcaatu duriiti. Maqaa wal balleessuu jechuudha. Har'a wanti Dr. Abiyyi faa fuuldura dhaabbadhuuf waan isaaniif mormuuf akka dhuunfaa kiyyaatti waatu natti hanqateetu hin taane kaleessa gaafa isaan nuti nama hin hiinu kana booddee nuti nama hin dararu kana booddee nuti nama najjeefnu kana booddee tolle gooftaa koo jedhee lafaa okkee muummee keenya jedhee maraaddeef gaafa isaan hidhuu jalqabanoo no an nama hidhutti gooftaa koo jedheetti namanu lakkii an nama hidhu muummee koo hin jedhu jedhee jechuudha. Warri immoo utuu Dr. Abiyyi nama hidhaa jiru utuu waraanni Dr. Abiyyi qeerroo Oromoo mana hidhaa keessaa baasee ajjeesee karaa gubbaatti gataa jiru an cinaan dhaabbadhetti sun filannoo keeti. Biraa deebisin jechuun danda'u. Lakkii filannoo mataa keeti sun. Lakkii ani Dr. Abiyyi wanta inni wayyaanee dheefan deeggara malee waan biraaf hin deeggaru. Hin jiru waan akkasii. Wayyaaneen diina Oromooti of course. Ana caalaa namni gammadu jira waa'ee wayyaanee nan gammada baay'ee dhaamuu wayyaaneetti. Sababii Dr. Abiyyi wayyaanee dheef immoo Dr. Abiyyi fin salaataare karaa biraa immoo na gaddisiisaa jira. Maal Jawaar Mahammadi qawwee baateeti kan mana dhagale. Maal Baqqaleen Garbaa qawwee baateeti maal wayyaanee tudhe. Arreeyuutu hidhee jira. Obbo Abdii Raggaasaa umurii kanaan jireenya qabsoo Oromoo keessatti umurii isaa guutuu fixee sila har'a yeroo itti boqotu mana hidhaa keessa jira. Eeyuutu hidhe kana wayyaanee tudhe. Warruma kanatti hidhe bara. Wayyaaneen waan seenna goote keessa haadha koo na biratti uleen dhoofte faan hin dagadhu. Har'a garaa isaaniif na hin qaban. Garaa isaaniif gaddu hin qabu. Garaa wayyaaneef na rifatu hin qabu. Jireenya koo guutuu yoo xiqqaate gara 8-10 ol mana hidhaa Hamboo jettu, Adaamaa jettu, Finfinnee jettu, Harargee jettu, Dhedheessaa jettu, Begii jettu, Kobor jettu hidhaama keessatti dabarse. Dhiyoonna godhaa ture. Wayyaanee of course OPDO wajjin garaa isaaniif rifatu hin qaban. No hin qabu. Garaa wayyaaneef na hin qaban. Dhukkeen irraa ka'uudhaan inni jedhee hin gammada malee. Warratti wayyaaneefis immoo boosuus immoo na biratti akka diinaatti hin ilaalan. Hundi isaanii gaafa carraan gingilchaa qaqqabetu irratti dubbatama. Hundi isaanii. Sababii immoo Dr. Abiyyi warra wayyaanee wajjin wal lolee fi karaa kanaan si wajjin dhaabbadhaa karaa kanaan dhaabbadhu hin jiru waan akkasii. Hin jiru. Gaafate kana goote sin deeggara gaafate kana hin goone immoo sin deeggaru. No. Hin jiru kana keessa bahuu qabna. Kanaaf Saaliyaa Saamii ejjennoo mataa keetii ibsachuu keetiif hedduu galatoom. Baay'ee waan gaarii goote. Ejjennoo keeti kun Oromoon kanaaf xiqqeessuu hin qabdan. Oromoon kanaaf arrabsuu hin qabdan. Of beeksifatte. Eenyummaa ishee ibsatte. Eenyu wajjin akka dhaabbattu dubbatte. Mirga ishee mulquu hin dandeessan. Murqinaa mirga ishee. Saaliyaan Dr. Abiyyi wajjin dhaabbachuun mirga mataa isheeti.
Sababii kanaaf xiqqeessu, sababii kanaaf arrabsu, sababii kanaaf dheengadda giiftii keenya gooftaa keenya dheengadduma iyyuu piikchara isee wajjin ka'ee gaafa maxxansaa ture akkamittiin gurbaa shanee kana wajjin dhaabbattettanii fa'a isee biratti waan na agartaniif isee arrabsitan. Har'a immoo fuutanii isee immoo fuutanii boolla keessanii goota keenya oranaan jedhu baay'ee jira. Goota keenya naan hin jeena. Gooti isa dirreetti wareegameera. Gooti kun as jira. Ani goota miti. Dhugaa Oromoon dubbadha. Haqa Oromoon dubbadha. Utuun goota ta'e ofitti goota ofiin jedheen qoosa ofitti. Ani goota Oromoo miti. Bor immoo ganeen qabsoo keessan ganeen isin gaddisiisuun malan ta'a. Bor immoo akka nama xiqqeessitan kanatti akka isin na xiqqeessitan hin jaalala keessan giddu galeessuma naaf godha. Har'a waan kana dubbadheef har'a waan kana haasa'aa jiruu fi samaayira nan kaa'ina. Dirqama Oromummaa kiyyaan irra jiraan haasa'e. Malee goota ittiin ta'uuf miti kan hin haasa'aa jiru. Kanaaf namoota gaafa faarsatan nama gaafa arrabsitanis giddu galeessuma godhaa. Smooth. Saaliyaan ana biratti geeddaramte geeddaramuu baatte laa giddu galeessumarti. Artistiin fedhe Tsaggaayeen geeddaramuu baatte giddu galeessumara. Artist Elemoon Borin geeddaramuu baatte giddu galeessuma jira. Akka waaqaatti achiin kaa'ee gaafa natti ulfaatu dibbeenni nama lafaan hin dhoofnu. Kanaafi namoota gaafa jaallattan artistii keessan kabajaa. Waaqa gootanii garuu hin salaatanaafi. Bor immoo seexana gootu waan ta'eef. Saaliyaa ejjennoo keetti jabaadhu. Ejjennoo qabattee itti fufi. Kanaaf warri isee arrabsaa jirtaniifi gara fuula duraatti gingilchaan waan seen dubbattu immoo laallee finnee irraa gingilchina fuulduruma bu'iitii garuu Saaliyaa gaafa gadi baatee haasoftu kana booddee miidiyaa irratti haasoftu inni kanaan duraa jiru sunis seevii godhamee jira waan ta'eef of eeggannoo dhumaan godhe. Kabraa waa'ee artistii keenya kabajamaa jaallatamaa Tsaggish anaa nyaatu haadha koo fayyaa keetii akkam jirta Daffaar jette warri Habashaa baay'ee nu bohaarsite dhugaa baay'ee nu bohaarsite baay'ee nu bashannansiiste mee haasaa Tsaggish yeroo darbe haasa'ee waliin ilaalla. Aktivistii jettan immoo aktivistii miti. Aarti bishqiidha. Nama aarti bishqii jedhamtudha. Nama aktivistii tolaa dubbatu dhageenye kabaja pirofeesariis hin jedhiina. Lilmoon hojjetan agarre oduu malee afaan. Tsaggish gaaffii tokkoon siif qaba. Ati rakkoon kee rakkoodhuma lilmoo duwwaadha. Profeesarummaan bara akka obbo Jaallee itti gaafatamaa akkasii maaloo akkasii dura ta'a akkasii filannoon namaaf kennamu miti Tsaggish. Sammuudhaan hojjeta. Sammuun hojjetee furata namni profeesara ni ta'u, dooktora ni ta'u, itti dadhabee, itti baratee, waa barreessee, riisarchii adda addaa godheeti kan furatu Tsaggish. Dirqama lilmoo hojjechuu hin qabu namni profeesara ta'uudhaaf. Kun waan kennaa akkasumatti namni namaa kennu miti. Waan sammuun argatanidha. Waan sammuun argatan kan ammoo irraa fuuchuu hin dandeessu. Yuunivarsiitii keessatti umurii isaa guutuu baratee furata namni tokko. Malee isaa waan akkasumatti sirba qeenxee tokko baasanii yookiis immoo itti gaafatamaa bakka tokko ta'anii obbo Abaluu Jaallee Abaluu itti gaafatamaa akkasii kantiibaa maaloo akkasii namaan jedhan miti. Waan harkaan namaa kennamu miti. Sammuudhaan furatu. Waan sammuun fudhatamu kan ammoo irraa fuuchuu hin dandeessu. Yoo poolitikaa irratti itti aarte profeesaroota keenyatti yoo itti aarte yoo si aarsanii waan isaan qaban sanarraa garuu gadi buusuu hin dandeessu. Amma ati immoo namni sitti aare artistiidha. Artistummaa kee sanarraa si hambisuu hin danda'an. Akkuma kanatti fudhadha jechuudha. Artistummaan kee achuma taa'a. Artistii dhaabaa ta'uu dandeessa, artistii uummataa ta'uu dandeessa, artistii mootummaa ta'uu dandeessa. Kanaaf sirraan fudhatamu. Maaliif hojiin agarsiiste? Artistii ta'uu kee hojiin nutti agarsiiste. Hojii kee argeetu Oromoon artistii siin jedhe. Profeesarummaanis akkuma kana. Artistiin illee egaa qeenxeedhuma tokko baasteedhuma sammuuyyuun barbaadu badaa fudhachuu dandeessa. Profeesara ta'uuf garuu waggaa meeqa itti dadhaban, waggaa meeqa itti baratan. Kanaafi akkasittiin hubadhu Tsaggish. Meetti fufime haadhoo koo anaa nyaatu. Asii otoo haasa'uu
mee ilaalaa televizyiinii irratti afaan baay'ee naasa'ina afaan nama jallata akka Piroofeesar afaan jallate ilaalaa. Kana semua tu hasil mo nama berada di DBL lah. Macam mau afan jelat tiga afas of tu, umma biya la farra genya jadi afan cakke betan. Umma biya la farra okay nya kanan. Anam mau mata mana gau kana bade, mata guddina ilma nama yukam mucha nama to kotiong kose jadi aku makanam. Yeroo giddu tokko Obbo Shimallis picture Obbo Shimallis tokko garaa isaanii guddate dheena mindumaan olii gadi facaasaa ture annan qaanfadhe maaliifi anis kana baadhee deema ka waan hamma naga baadhee akkamittiin raasa atamma gaafa tsaggish keenya tsaggu gaafa waa'ee afaan jallinarraa dubbattu xiqqoo hin ta'u sirreessi bakka sana tsaggish maaliifi daawwitii keessatti of ilaali gaati san tokko tokko. Ani waa'ee mataa kiyyaa kanaan of ilaala beektaa guddina mataa kiyyaa kana ilaaleen waa'ee moluu mataa kiyyaa kana ilaaleen tokko guddina isaa lama waa'ee molummaa isaa kana ilaaleen akkamittiin namaan mallas malaaxaa jechuun hin danda'are anisoo kanan baadhaa kinoo akkana calaqqisuun agartaa akkuma kanatti fudhadhuu siin jechuuf hin jedhe tsaggish kanammoo akka biraatti ilaaleen wal gorsuun uumam jedheeti. Gurbaan inni tokko immoo taa'ee akka fardaa muguu calqabe fardi gaafa dulloome immu galaan. Gurbaan gaazexeessaan tokko OMN irra jiru muguu calqabe immu galaan gaafa duraa mugne gaafa wayyaanneen gaafa tuqamtu taa'ee achuma bula miidiyaa irra laala. Honnee godhadhaa. Waan namni sodaatu namni qabsoo na fakkaatu baal soda. Adaraa rabbii miidiyaan biyya keessa jiru tsaggishiin yeroo yerootti gaaffiif deebinu baay'ee nu bashannansiisa bara. Amma waan namni muguufis tsaggee namatti kaa'aa jechuudha. Waan hidhiin jallateefis maali tsaggee waanuma hundumaa kompleenii gootee dandeessaa leeti. Maal sodaanna tsaggishiin sodaadhu dhugaanis kanaafan sitti haasa'aa jira. Min sodaatina haasa'aa waan nan jetteefan sitti haasa'aa jira tsaggish. Anis sodaachaa hin jiru. Hin sodaatinaa nuun jetteetta min sodaannu garuu laa tsaggish waan tokkotu jira beektaa tsaggee. Biyya alaa kana keessa maaltu jira namni jireenya dhuunfaa biraa qaba akka biyyaa kana akka artistoota amma biyya keessaa hojii biraa waan hin qabneef artii maduwwaadha gadi baatan sirbitaa hojiin hin jiru ta'ee ganama babbareeddee dhuma rigaa keelkaan keessa kaa'attee iddoo barbaadde ooltee barcaa gootee manatti akkas miti biyya kanatti namni sa'aatii 16 sa'aatii 18 hojjeta ilmaan qaba ijoollee qaba biyyatti waa gargaarama akkuma fa'aa yeroo itti dhukkubde sana fa'aa namoota biyya alaa jiru kanafaatu horii walitti qabeessi erga warruma tamma hin muguu jette kanatu muganiidhuma hojjetanii si ergan kana arrabsamuu hin qaban warruma kanafaadha jechuudha yeroo rakkinaasi namoota akka keetii immoo baay'ee jira gargaaruudhaan kan kee qabsoo cinaa dhaabbachuu bifa adda addaatti kana bira dhaabbatu waan ta'eef maatii qabu fira qabu warra kanaafaa gargaaru waan ta'eef hedduun keenya sa'aatii 13 14 15 alaa hojjennee dhufneetu miidiyaa irratti gaafa dhufnu immoo al tokko tokko dadhabbii jira sababii kanaaf immoo nama keenya arrabsuu hin qabdu tsaggish. Please maaliif amma nama akka tamma dubbatte kanatti yoo namni godhee dubbadde si madeessa waan ta'eef hin dubbannu maaliif yeroo miidiyaa irratti haasoftu akka warra yeroo qabuutti hin dubbatinati akka nama yeroo qabuutti jettanii warra kabbaa tsaayifaa duraanii tokko dhaadatanii namatti fokkoran tokko akkasitti hin dubbatin akkuma safuuf aadaa Oromootti dubbadhu akkas dubbachuu wayya malee yeroon qabaa ani abbaan fedhe waan gochuu hin danda'u mootummaa wajjin hin jiru jedhanii gadi ba'anii abbaa barbaade piroofeesara xiqqeessanii gaazexeessaa xiqqeessanii nama hundumaa xiqqeessanii ana duwwaa dhagaa ana duwwaa wajjin deemaa jechuun xiqqoo seelfa mee haasa'e mi tsaggish. Ana na heeggadha ana namanina ana hoon birrii argadhe nan geeddaramaa jechuudha ana. Hedduu galatoomi tsaggish akkas qolaa baastee gaafa nutti himtu laphee nu qabbaneessite anaan na namanina. Nan abdatinaa horii argadhee jennaan nan geeddarama waan nuun jettee fi horii bulii ulfaadhu siin jenna. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kan xumuraa kan isiniif fudhadhee dhufe gingilchaa marsaa 32 fi 33 keessatti yeroo lamaaf walitti aansee amma sadaffaadhaaf kan hin fudhadhee dhufe obbo Amiin Jundiiti. Obbo Amiin Jundii gorsaa pirezidaantii naannoo Oromiyaati. Obbo Amiin Jundii itti siqeenyaan hin beeka baay'ee nama bishaataadha. Baay'ee nama haasa'ee nama amansiisuu danda'udha. Obbo Amiin Jundii har'a garuu bifa dheengaddaa sanaa nan fudhadhee dhufe miti. ETV afaan Oromoo irratti waa haasa'an kana waliin ilaalla. Obbo Amiin Jundii asirratti obbo Amiin Jundiin galateeffachuu barbaada. Kanaaf ani isiniin jedhe bishinna obbo Amiin Jundii qabsoo Oromoo keessatti qabanii kana waan hin beekuufan waa'ee dhimma isaanii kan irra deddeebi'ee haasa'uu barbaade.
Gaazexeessaan suni wanti inni haasa'e olaantummaa seeraa biyya keenya keessatti fudhatamaa jiru tarkaanfii waraana shanee murna waraana shanee jedhamu gadi fuudhee xiqqeessee maqaa isaan ofii moggaafne sana moggaasee fi kaa'e jechuudha. Seera gaazexeessummaa keessatti garuu akkasittiin hin gaafatamu ture. Seera gaazexeessummaa keessatti garuu giddugaleessuma turee silaa gaafachuu qaba ture. Murna shanee jedhamu irratti tarkaanfii fudhatamu jedheetu gaafate. Obbo Amin Jundii garuu akkaataatti gaazexeessaan sun isa gaafatetti hin deebifneef. Obboloota keenya jedhamu iddoo tokkotti iyyuu obboloota keenya kanneen bosona jiran rispeektiidhaan akkasitti gaafa haasa'anii wanti gingilchaan irratti gingilchuufis kanuma. Waliin xiqqeessinaa nuti isin xiqqeessaa hin jirru maqaa isaanii ofii moggaafne jaalle marroonfaan jaalle gollichaanfaan nuti waraana shanee jedhamnaan jenne nuti waraana bilisummaa Oromootitti jedhan warri kun immoo warri TPLF jalatti guddate kun immoo sammuu meentaalitii ittiin Oromoo wal xiqqeessuu sana jalatti waan guddatanii fi gaazexeessaa kanallee sammuu isaanii akkasittiin balleessan jechuudha. Murna shanee jedhamu waraana murna shanee jedhamu waraanni murni shanee jedhamu lafa kaa'ame hin jiru. Akkuma kaleessa maqaan moggaasan kanatu har'a waraana kanaaf maqaa moggaase kanatu bishinni Obbo Amin Jundii obboloota keenya jedha. Obboloota keenya kanneen mootummaa kana kuffisuudhaaf qawwee fudhatanii bosona jiran jedhee haasa'a. Kanaafan Obbo Amin Jundii galatoomee jechuun ni barbaade. Kanan eegagan kanan isinirraa eegagan kanan eegan an adda bilisummaa Oromoo jaalle marrootu as na kaa'ate miti barcuma kana gubbaa. Biltsiginnaatu as na kaawwate miti. Obbo Daawwid Ibsaatu as na kaawwate miti. Jawaar Mahammad yookaan Obbo Baqqalee Garbaatu as na kaawwate miti. Dhugaa Oromoo fan dubbadha. Dhugaa Oromoo gaafa dubbadhu garuu gaafa ati waan gaashaa dubbattu afaan Oromoo dubbatta lammii kootii si galateeffachuun barbaada. Gaafa ati immoo uummata kootti jallaa dubbattu immoo anis immoo jallina kee kana fideen uummata biraan ga'a. Kanaafan Obbo Amin Jundii nama baay'ee cimaadha. Dubbatee nama amansiisuu danda'a. Haalli amma akkaataan itti dhufee ETV afaan Oromoo irratti dubbate kuni haala nama bishaataadha. Namni siyaasa akkasitti dubbata. Wal mormii wal fuuldura dhaabbachuu keessa bifa barbaadaniin geggeeffadha. Isa garuu maqaa wal xiqqeessuu ijoollee waraana bilisummaa Oromoo waboo ofiin jedhanii bosona jiran kana isin fuutanii murna shanee jettanii gaafa gad xiqqeessitanii arrabsuu barbaadan sanagaa kanin aaree iyyaa ture jechuudha. Anamma biltsiginnaa gaafan jedhu maqaan isinii moggaase miti maqaadhuma keessa waan ta'eef jechuudha. Fuudhee waan namni biraan ittiin isin arrabsu isin naftanyaadha isin maaloodha isiniin jedhee maqaa isin xureessee haasa'uu hin barbaadu. Maaliif kanaaf isinirraayis waan akkasiin eegu. Kanaafin Obbo Amin Jundii haaluma kanaan itti nuufufi haala kana warra kaanis nu barsiisi. Gaazexeessota warra akkasii warra sirna hin qabne kana warra naamusa hin qabne akkasii kanas immoo nu barsiisi jechuun barbaada. Maaliif kun dhaabbachuu qaba Oromoo keessa. Arrabni dhaabbachuu qaba. Arrabaan wal xiqqeessinee eessa dhaquu hin dandeenyu. Wal salphisnee eessa dhaquu hin dandeenyu. Suni qabsoo booddee hafaati. Maqaa namni hin qabne walii moggaasaa Dr. Abiyyi nafxanyaa abaluun nafxanyaa maaloon shanee maaloon jinni waliin jechaa kanaanii eessa yoo ga'uu hin dandeenye. Arrabsoo sana keessaa ba'uu qabna. Qabsoo wal xiqqeessuu keessaa ba'uu qabna. Poolitikaadhaan wal fuuldura dhaabbachuu, poolitikaadhaan wal falmuu, poolitikaadhaan waan amma godhamaa jiru irratti dhaabbannee wal morkuu. Sababiin har'a as taa'ee kan yemmuun haasa'u eenyuun na kaawwatee min kan hin haasa'u dhugaa Oromootu na iyyisiisa. Utuu mootummaan ijoollee keenya mana keessaa fuudhee hidhee mana hidhaa keessaa baasee bakkeetti halkan ajjeesee waraabessaan kennu ta'ee fi Habtaamuun Lamuu sababii as taa'ee dhufee siintii iyyuuf tokko hin qabu. Waan baay'een qaba waan hin hojjedhu. Waan baay'een qaba waan mana koo keessaa hojjetadhu. Waan baay'een qaba waan hojjechuun narra jiraatu waa'ee aartii Oromoo irratti. Malee torban dhufee sitti isinitti iyyuu hin qabu. Utuu ilmaan Oromoo gidirfamaan jiran ta'e, utuu ilmaan Oromoo ajjeefamaan jiran ta'e, utuu isin wal nyaachaa hin jirtan ta'e an sababiin as taa'ee iyyuuf hin qabu. Anaan na dhaabuudhaafi wal ajjeesuu dhiisa. Anaan na dhaabuudhaafi nama hiitan gadi baastanii ajjeesuu dhiisa. Warra qabsoo karaa nagaa geggeessuudhaaf biyyatti galee mana hidhaa keessaa hiikaa. Annan dhaabbadha yommuu sana jechuudha. Dhufee haasa'uun gatii qabu. Haasaan koos hin mi'aawu. Kanaaf qabsoo sana keessaa ba'uu qabna. Kanaaf haalli bishina isin itti dubbattan kuni yeroo hundumaa waan isin hamaa dubbattan duwwaadhaan dhufeen qaaqasotu hin taane waan isin hamaa dubbattan dhufeen iyyaa oolamaaf akka jettan otoo hin taane gaafas waan gaarii ammoo dubbattan waan bareedaa akkasii dubbattan haala nama politikaatiin dubbattan kan ammoo isin galateeffachuun irra jiraata.
dirqama kiyyaa jechuudha. Qabsoo karaa nagaa malee qabsoo mootummaa kana qawweedhaan kuffisiisuun hin danda'amu nuun jettan. Karaa nagaa nuun jettan mee Jawaar Mahammadii qawwee baateeti kan mana hidhaa galee bobba'ameen jiru. Baqqalee Garbaa qawwee harkatti qabdanii. Yaazzoo Kabbabaa qawwee harkatti qabdanii. Obbo Abdii Raggaasaa qawwee wajjin qabame, fanjii wajjin qabame. Warri kunis qabsoo karaa nagaa geggeessuudhaaf biyyatti galanii mana hidhaa jiran. Mootummaan moo nu gorsa. Warra kana mana hidhaatii baasaa. Nama hidhuudhaanii, nama gidirsuudhaanii namni moo'ee umurii isaa guutuu biyya geggeessu jiru. Utuu warri kun mana hidhaadhaa ba'anii, utuu namni keenya mana hidhaa keessaa baafamee, ajjeefamee karaatti hin darbatamu ta'e sababiin as taa'ee iyyuuf tokko jiran mataan koo. Habtaamuu Lamuu isinirraa dhaabbachuudhaa fi hidhamtoota Oromoo mana hidhaa keessaa fuutanii bakka itti ajjeessanii hin gatina. Oromoo hin gidirsina, nama hin hidhina, nama hin ajjeesina, nama hin cunqursina. An dhaabbadheera yommuu san. Malee as taa'ee iyyuudhaafanii haraaraa suusii hin qabu. Suusii kanaan qabu. Haraaraa kanaan qabon. Haraaraa iyyuun qabon. Har'a garuu utuu sun ta'aa jiruun akkamitti waa'ee kolfaa, waa'ee bashannanaa isinitti haasa'uu danda'a. Akkamittiin nan sirba sirbuu danda'a. Sirba sirbinaan jedha namni baay'een. Sirbi kee maaliif badinaan jedha. Maaf sirban ba'a. Eessaan sirba? Gadda keessa jirra. Qabsoo umurii waggaa meeqa guutuu itti qabsoomnee qabsoon keenya bilisoomne jennee lafa iyyinetti immoo gabrummaa isa hamaa keessatti kufne. Ummati keenya rakkoo keessa jira. Eessaanan sirba? Sammuu kamiinan sirba? Garaa kamiinan sirba? Garaa kamiinin waan biraa hojjedhe? Garaa kamiinin waa'ee misoomaa hojjedhe? Biyya Faranjii keessatti waa'ee misoomaa hojjedhe amma biyya kootti galee waa hojjedhe nan gammada garuu eessaan utuu ummati koo du'aa jiru? Utuu sabni koo du'aa jiru? Dargaggeessi mana keessatti qabamee mana hidhaa galee mana hidhaa keessaa baafamee ajjeefamee karaatti gatamee waraabessi illee foon ilma Oromoo quufee mataadhaaf harka bakka itti dhiisu kana keessa eessaan waan biraa hojjechuu danda'a? Eessaan dhaabbachuu danda'a? Kanan na iyyisiisa. Kanatu nama raacha. Dhiiga ijoollee Oromoon na gaddisiisa. Maaliif utuun biyya keessa jiraadde carraan kun anaanis na qaqqaba waan ta'eef. Kanaafan maraachaa jira. Kanaafan iyyaa jira. Hedduuttiin isin abdadhe. Baay'een isin abdadhee ture. Gaafa isin gadi baatan, gaafa obbo Lammaan gadi ba'ee ummati keenya gooftaa keenya jedhe. Gaafa Dooktor Abiyyiin waltajjii paarlaamaa fuuldura taa'ee nama hidhuu, nama gidirsuun hojii keenya kana keessa dhaabbachuu qabna gaafa jedhuun baay'ee isinitti ofamanii ture. Kana booda ilmi Oromoo hin du'u lafa jenneetti abdanitti dudduubatti nu deebistan. Qabsoo haaraa keessa nu keessan. Torbaniin as teenyee iyyuu keessa nu keessan. Utuu hundumaan dhaabbatee in iyyinu jechuudha. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya gingilchaan keenya marsaa 34ffaan har'aa asuma irratti golomnee jirra. Sagantaa biraatiin akka walitti deebinutti nagaan nuuf jiraadhaa. Kanneen yaada nuuf qabdan toora feesbuukii Habtaamuu Lamuu jedhuun naa barreessaa akkasumas qaanqee shawuu keessatti ergaa keessan naa dhiisa. Sagantaan kun dhiyoo sitti tolte immoo hiriyoota keessan biraan ga'uun dagatina torban gaarii.